jiitu Oromiyaa jiitu daraare biyya koo baguma koo taate bakka dhaloota koo ammallee jiitu yaa Oromiyaa. Oromiyaan qabeenya hedduu qabdi. Akkuma bal'ina lafa ishee fi baay'ina uummata ishee qabeenya uumamaa lafa keessaaf lafarra jiran illee hedduudha. Isaan keessaa kan akka albuudaa lafa keessa jiran adda addaa albuuda tokkos adda addaa jechuudha. Bineensa bosona keessaa midhaan akaakuu adda addaa beelladaaf waan hedduu qabdi. Kabiraa kan isheen qabdu qabeenya uumamaa keessaa tokko bishaan. Laggeewwan gurguddoo haroowwanii fi burqaalee akaakuu adda addaa faayidaa adda addaaf illee oolu jedhama akka qorichaatti lakkaa'aman illee ni qabdi. Achi keessaa tokko kaaba Oromiyaa Kamisee godina Kamiseetti kan argamu bishaan aanaa Dawwaa Caffaa ganda Qalloo bakka Aartuu jedhamutti kan argamudha. Bishaan kana isin agarsiisuu deemna. Bishaan kun seena qabeessadha jedhani. Ingubaa qorsa dhallee jedhani. Amma isinitti agarsiisa waan bishaanichi. Achuma deemna. Biyya koo baga kan koo taate bakka dhaloota koo. Naboonyaa malee sirree nama tuqu jaalala barachuuf kan fayyadaku nama koo. Egaa akkuma dura isinitti himuuf yaale daawwattoota keenya amma kan argamu bakka Aartuu jedhamuttidha. Ganda Dawwaa Caffaa aanaa Dawwaa Caffaa ganda Qallootti. Bishaan kun bishaan baay'ee nama gubudha. Bishaan kana suuta jedhee nasseene yoo harkaan qabattan baay'ee isin guba. Warri asii naannoo kana jiraatan akka jedhanitti killee yoo keessa kaanillee ni affeelaa jedhani. Xiqqoo ishee yaalame hin guba. Baay'ee guba. Mee bishaan kun ka uumamaati jedhameera. Jiraattonni immoo maal jedhu? As cinaa isaatti immoo kan argamu jira. Labii ta'ee namoonni akka dawwaatti itti fayyadaman bakkoota adda addaarraa dhufanii kan dhiqatanii wayyaan jiruu jedhama. Ammallee ni jiru isin agarsiifna kaameeraa keenyaanii. Waa'ee kana haasofna. Keessummaa ni qaba jiraattota aanoo kana keessa. Ni gubaa baay'ee ogaa gadi jedhanii nama dafqisiisa. Keessummaa keenya ni affeera. Jiitu Oromiyaa jiitu dara biyya koo baguma koo taate bakka dhaloota koo. Jiitu Oromiyaa jiitu
taate bakka dhaloota koo. Warharri kanuma nama dinqisiisa. Hashamna manjeedu keetuma jaalatu namaaf tola yaadu hamaan ittiin buutu kakkateen kana. Ayya keessumaa keenya guddaa galatoomaa maqaa keessanii fi ganda kam akka jiraatan tolatti himtanii. Maqaan kiyya Mahamad Xolaatiin jedhama. Gandi kiyya gartee Kamisee naannoo ganda Migiraa jedhama. Duwwaa jahattiin argama. Dhalati kiyyalleen achuma. Wa'ee kana reegaa wa'ee kan Kan isin arge naannoo burqaa o'u kanaati amma wayita haasaa jiraniif isinillee naannoon kun baay'ee nu dafqisiisaa jira. Asirraa dhufa. Mee waa'ee burqaa kanaa waa'ee dhaame. Burqaan kun silaa wa'een isaadha. Inni burqaa uumamaati. Burqaa uumamaati. Burqaa uumamaa kana biratti tahee ilma namaa tokkoof agartee burqaan kun fayyaadha. Akka abboonni keenya akaakayyuun keenya jedhettis akka nuyi agarrettis dhukkuba adda addaatiif dawaadha. Maaliif dawaa jedhanii as dhufanii kan akka qorraa qabbana agartee qaama kan kee keessa jiru gaaf durallee amma baddeetti agartee ka cittoo akka cittoo jedhanii ijoollee harka qaqqabdu nama guddaallee hin qabdi waan akkas akkasiisan dhufanii asitti dhiqatanii hedduu waan akkasiitiif agartee dawaadha. Bishaan agartee uumamaan rabbiin agartee asii keessaa nu baasee faayidaan isaa kana qabaan jedha. Mee amma daawwattoonni keenya akka hubatanii fi as keessatti dhiqachuun hin danda'amu. Amma wayita dhaabbataa jirullee garmalee nu dafqisiisaa jira. Booda isin isa nutti himtu bakki itti dhiqamaa jiru kanadhaa isin agarsiifna deebineetti daawwattoota keenya. Kuni uumama jettaniitu tureera moo kan dur akaakilee abaabilee keessaniin ture moo booda kana bahe? Kuni turaadha. Kun uumamaa jechuu gaafuma lafi kun rabbiin kalaqe walumaan kalaqametu jira agarte. Nami biyya kulleen hin jiru guyyaan ni kalaqame. Lafa guyyaan dhaabbame namni gartee kan hin beekneefu burqaan kun guyyaan kana bahee jedhee namni isa beekuu danda'u hin jiru jechuudha. Rabbii gartee lafa uume guyyumsan isaa wajjin uumame. Dhugaadha hin guba dhugaatiif hin ta'u garuu qabbaneessanii dhuguu hin danda'ama qulqulluudha. Hin danda'ama qulqullu waa tokkollee baakan hin gahu. Abi miti raachii orma keessa dhufteen du'ooti. Wanni biraa summiin biraa sheenuu hin danda'u yoo sheenillee fashalaa. Gamta oowwaa ta'eefu baay'ee gaariidha gartee waraabbatanii qabbaneessanii dhuguudhaaf baay'ee ilma namaatiif gaariidha. Mee asirraa mootummaan fakkeenyaaf aadaa fi turizimiin godina kanaa yookaan aanaa kana keessatti kan argamu dhimma kana eegumsa naannoo irratti kan hojjetu jiraate qaamni mootummaa naannoo kana dallaa itti ijaaranii akka daawwattoonni dhufanii ilaalanii galiin irraa argamuuf yaaliin godhameeru jira. Kan ammaallee kana hedduu gartee siimuu hin danda'u dur gaafa dargiidhaan gartee ganaa reefu dardara. Asitti gartee warra asitti dhiqataa wanni jedhu dinagdee irraa fuudhaa turatanii waan suni gartee galii biyyattiif kaffalsiisaa ture. Yeroo dhiqachuu wanneedhaan muraasa waan kaffalamtu jira qarshii kaffalamtu jira. Hayliilee ol ka'aadha ta'uu dhabaatu innuma kaffalsiisanii kaffaltiisuun galii gartee biyyumaa galaa turaati jechuudha. Waan ammas ittiin beekaa jechuudha. Mee maal fayyadama naannoo kana kun as jiraachuunsaa fayyaadhaaf isa dhaqataniin ala? As keessatti dhiqatamu jenneerra isan agarsiifna daawwattoota keenya achi gargalchine booda maal fayyade uummata kana uffatanii dhiqatuutiin ala yookaan fayyaa argachuutiin ala waan ooleefii qaba. Qaba. Lafumti kun bishaan kun akkatti ciisee lafi kun agartee gurraachee taa'uun ija isaaniitiif agartee faayidaa guddaa qaba. Marga kana agartee bishaan asirraa gadi yaa'u kun achi gadi ciisee margarlee baasaa loon isaanii kanuma dhiyeetaa bu'aa qabaaf. Ijaanis waan gurraacha kan arguun bu'aa qabaaf. Bakka biraadhaa amma margi kanaan jiru gamta bishaan kun asii jiruuf malee ka biraadhaa wanni kanaa kun badeera gartee tureera badaa anurraa bade bu'aa qabaafin jedha gartee. Daawwattoota keenya amma kan isaan ibsan kana isin agarsiifna. Dhugaadhaa lafni kun baay'ee bal'aadha. Baay'ee diriiraadhas magariisas qaba. Biraa horri jechuudha. Horri ka biraa bulluqa haa ta'u
bulluqaadha jedhamee mee ilaalla isa bulluqa ta'uusaa namoonni itti dhiqatu kun immoo qorsadha kan isaan jedhan isa kanadha jechuudha. Wayita kana ibsan immoo magariisa lafa jiidhaa waan ta'eef Oromoon irree asii loon dheechifatee marga isaa dheechifatee itti fayyadamaa jira jedhaniiru. Mee ilaalla bishaan kun bulluqaa ta'uusaa. Dhugaadha. Bulluqaadha namoonni dhiqataa jiru agartaniittu qorsadha kan jedhan isa kana jechuudha. Namni asitti dhiqate hin fayyaadha. Dhukkuboota adda addaa dafqaan isaa ta'u maaliin of keessaa ba'a jechuudha. Akkuma agartan caffee bishaan garba jira. Allaadduun caffeen jira. Gamasaa bal'aa hurufa jira. Isaa ol immoo gaara jira. Hurufa sana keessa immoo loontu jira. Booda isin agarsiifna daawwattoota keenya. Kan nama yaaddessu garuu galaana bishaan kana qarqararra haayilaandiin kuufameetu jira. Baay'eensaa qarqara. Haayilaandiin kun immoo lubbuu qabeeyyii kan daggala kana keessa yookaan immoo allaadduu kana keessa caffee kana keessa jiraatanii fi bishaan kana keessa warri galaniif summiidha. Kana warri eegumsa naannootti yaaduu qabuun jedha. Mee irra dhibaate waa'ee bishaan kanaa waa jedha. Bishaan kun akkuma agartan uummanni asitti dhiqataa asitti miiccata. Faayidaa qaamaa qaba. Faayidaa uffata isaanii qaba. Ilmi namaa bishaan qabbanaa fi kan oowwaadhaan dhiqatuudhaafuu garaagarummaa qaba. Gartee xurume sirraa baasuudhaaf bishaan oowwaadha. Wa'ee fayyaa kan waan dhukkuba adda addaa irratti fayyisu dhiisi. Dhiqan nama qaama isaatiifuu hayyi ta'a ilmi namaa subii dhufee lafi keenya kun yeroo tokko gartee qorra qaba. Yeroo qorraa saffiigee dhufee yeroo asitti dhiqate akka nama biyya barhaa jirutti qaamni isaadhaan wagag jedhee irraa ka'ee deema. Waan akkasii faayidaa qabaan jedhaa gartee. Amma ijoollee asittillee bishaan daakuullee ni baru jechuudha. Ni baratanii. Bishaan daakuullee ni baru. Ni baratanii. Bishaan kun immoo kan arma ciisu kun burqoma asirraa shima amma oowwituu sanatu asumatti gadi bahee ciisa. Qofaan qabu kun. Amma inni bal'aan. Inni. Oowwaadha kun. Wanni agartu kun oowwaadha. Hangasiitti wama kana keessaa baatu achiinis burqaan jira. Kanuma sirraa gadi burqu kanatu achitti lafa sanatti lafa ciisa jechuudha. Amma allaadduu kana keessa bishaan kana keessa simbirroon yookaan allaattiiwwan galan jiru. Jiru yabaloo irra qubatanii bishaan irra gamtan qubanneefu citaa gartee waan tokko irratti inni qubatanii ni jira gartee dhaatii caffaafaa kan jennutu jira gartee kan adii tokko wanni akkasa keessu ni galan asirratti. Amma allaadduu faa yookaan caffeen kun bal'aa. Maal godha uummanni isaanii maal itti fayyadamu? Wanni itti fayyadamu tokko yaba allaadduun amma jettuun kun tokko margi isaadhaa kun irra haammameetis mana sitti qabanna gaafa duraadha. Ammallee akkasumatti godhannaahu mana sitti qabanna haala kushiina adda addaa ammallee itti qabanna. Manni kun nuti kanaan mana qabanna gaafa duraadha. Kanaan qabannaa faayidaa kanatti qabna. Asuma nu jiraatu isaa kun immoo nu faayidaa ija keenya kanaas faayidaa. Bu'aa ija namaa fi agartee waan gaariidha. Waan agartee lafa goggogduu arguu fi lafa jiituu arguun adda addummaa qaba. Saniif agartee bu'aa nu qaban jedhan. Loon ni jirani. Kun agartee lafa loon asirraa qabee kun hamma gartee asiin kombosha bira geessutti lafi kun akkanatti ciisa lafa looniiti. Asiinis gadi gartee hamma jaarraa geessutti lafa bal'aatu jira jechuudha. Magariisa lafi lafa magariisa lafa gartee aduu uummanni itti godaanu lafi keenya kun yeroo gannaadhaa irraa godaanii gara gammoojjiitti irraa deemanii lafi kun lafa caffaa jedhama jechuudha. Gartee waliigalatti lafa caffaa jedhama jechuudha. Lafa gartee uummanni itti godaanu lafa qabeenya qabu lafa gartee loon itti horamu waan akkasiiti jechuudha. Gartee waan hammanaati bu'aa hammanaa qabaachaa lafi kun. Daawwattoota keenya amma akkuma keessummaan keenya isinitti himanii bakka aartuudha kan jirru bishaan aartuu kana laalleerraa bishaan gamasiin dura sin agarsiifne kan baay'ee gubu ture. Jiraattonni akka jedhanitti killee yookaan hanqaaqullee danfisuu danda'a bishaanichi. Kun immoo kan agartan kun immoo labiidha namni ittiin dhiqata fayyaaf gaariidha jedhani. Kanaaf qaamni mootummaa ilaalu qaamni dhimmichi ilaalu mootummaa isaa ta'u miti mootummaa otoo xiyyeeffannaa kenname argamee fi yookaan xiyyeeffannaan kennamee fi tokko madda galii uumuu danda'a biyyattiidhaaf. Madda galii irraa argamuun irraa immoo uummanni naannoo kanaa fayyadamuu danda'a. Jireenyi isaaniis fooyya'uu danda'a jechuudha. Kabiraa otoo xiyyeeffannaa kenname kan jennu pilaastikiin bishaan yookaan immoo haayilaandiin hedduu as keessatti gaggatamee jira. Inni immoo akkuma dura jedhuuf yaale naannoo faalaa. Lubbuu qabeeyyii bishaan keessaa fi allaadduu yookaan daggala kana keessa jiraatu illee ni miidha. Kanaaf xiyyeeffannaa haa argatu ka jedhu dhaamsa keenyadha. Hashamna manjeedu keetumaa jaalatu namaaf tola yaadu hamaan ittiin buutu rakkateenye kana maalumaaf muddamna lafa baajipar jimma biyya bunaa yaa bareeda walloo kan kamisee martu kan beelee kufaa igumaan argaatu nakamitti uume
nisaan mawaqni ajaiba wallo bareedina isaanii deemus warra baabbo ceewus warra ilu kan akka shilaallee oromtitti kaallu yaa bareeda wallo kan kamisee martu kan beelee kufaa ijumaan argattu akkamitti uume nisaan mawaqni ajaiba wallo bareedina isaanii ajaiba wallo bareedina isaanii ajaiba wallo bareedina isaanii Kottu shaggar shallala holle nejersa goro bulla boka bole wal wajjin nugne bifne foli walulla kottu shaggar shallala holle nejersa goro bulla boka bole wal wajjin nugne bifne foli walulla kottu shaggar shallala farfa Lalaaf mirgooleen jecha madaka Shallalaaf ganaan gosoon silaan taatu Shallalaaf harkaan sanyii facaafata Kottu shaggar shallalaa ollee nejersa goro bulla Boka bole wal wajjin nugne bifne folii walulla Nafsina dhaloota gubee anisiif gurra laannaan jilba baannaan goomattuu garaa ishee gubee loowwan kee sirraa dhumus gurruma mukkeen gaarasanii lo'itii natti kottu qe'een keenya daandii shanii siisaamtee hin beekneen safuu yaa safuu siisaamtee hin beekneen safuu geensatu hin naanne lafaa garaan koo si yaadee nafu magan si yaadee nafu gullallee kotiiddu lafa siisaamtee hin beekneen safuu yaa safuu siisaamtee hin beekneen safuu geensatu hin naanne lafa garaan koo si yaadee nafu magan si yaadee nafu gullallee kotiiddu lafa Kottu shaggar shallalaa ollee nejersa goro bulla boka bole wal wajjin nugne bifne folii walulla Kottu shaggar shallalaa ollee nejersa goro bulla boka bole wal wajjin nugne bifne folii walulla Kottu shaggar shallalaa finfiin horaaluwwan finne Shallalaaf mogor buteen geessisu Shallalaaf warreen horaa foriin beekne Shallalaaf qe'eef loowwan kun eegsisu Kottu shaggar shallalaa ollee nejersa goro bulla Boka bole wal wajjin nugne bifne folii walulla Nafsina dhaloota gubee anisiif gurra laannaan jilba baannaan goomattuu garaa ishee gubee loowwan kee sirraa dhumus gurruma mukkeen gaarasanii lo'itii natti kottu qe'een keenya daandii
baga gammaddan baga gammanne waldaan dubartoota Oromoo addooyyeen mul'ata gurguddaa qarreewwanii fi haadholii Oromoo giddu galeeffate qabatee as ba'ee jira. Kaayyoon addooyyee dubartoota qorqalbiidhaan miidhamaniif tajaajila kennu, dubartoota dandeettii adda addaa qabaatanii gargaarsa dhaban gargaaruu, miidhaa yeroo da'umsaa dubartoota irra ga'u ittisuu fi gargaarsa taasisuu, aadaa fi safuu duudhaalee Oromoo badan irratti hojjechuuf kan jiran kunuunsuun kaayyoo waldichaa keessaa isa ijoodha. Waldaan addooyyee kun sadarkaa biyyoolessaatti eeyyama guutuu argatee hojii eegaluusaa gammachuu guutuudhaan isin beeksisaa. Ayyaana guyyaa dubartoota addunyaa bitootessa 8 yookiin maarcheet bara 2020 sababeeffachuudhaan hoteela Kakumaammee kan naannoo Caffee Muudaa yookiin Lidataa Gamoo Awaash Darbii shanaffaa irratti argamu waaree booda sa'a 7 eegalee sagantaa addaa isinii qopheessee jira. Sagantaa kana irratti keessummootni kabajaa artistii fi guca qabsoo Oromoo kan ta'an Ilfinesh Qannoo fi Haloo Daawwee, Dooktar Walalaa Hirphasaa fi Dooktar Fireewoot akkasumas atileetonni bebbeekamoo hedduun irratti ni hirmaatu. Kanaaf qarree fi haadholiin Oromoo magaalaa Finfinnee fi naannoo isheetti argamtan akkasumas shamarran Oromoo jajjabeessuudhaaf qeerroon abbootiin akkasumas hawaasni Oromoo hundi sagantaa kana irratti akka argamtan kabajaan isin affeerra. Bitootessa 8 waaree booda sa'a 7tti wal argaan hoteela Kakumaammeetti haa ta'u. Waldaa dubartoota Oromoo addooyyee. Barenga da barana mbome gere oso barana jennu barri baranda barte ronu tigancharte malib da bachuri da dini filmana romo malib da bachuri da dumi tisabagiyanga kana yade me kubada ho manyade gabada asinjena nakasi ajinjena nakana jabani tabdatani makami sabagana madangenya durati malinu tutu gamanga senandina hara kenya haramo pai dugama bunkurama kabza goni tirume senani gangal mai makami kurkurama obsine argumale mi pare fumulla denge kabza ota oromo mafi biyotani do kananu ga yom garanu dagate akana mati miti namaga fatara pingi duga yo milik tale devisi biradar pingi ukubya baragana waba ye fida baringi obsine argu jiradu kana ke sambaringi rakoyo midale jire nyibi ala fanga shiri danga min kapne yo manurama pa Duratis tirorora farkalane ni obsine malesa benabdadu toromo walabdana benabdadu wana mambarbanu aga kenya falmana me walabdana domudan dayo menunanu yo walane salbana
Otani qofaranitu gararra dilbi gachun tokkuma fitoftan dino gachun Godaan Oromoo shanii hiddi Oromoo tokko ana waggaa hundaa hawwii bara dheeraa inuma arguudhaaf tokko yoo lubbuun jiraatan takka tarkaanfatan waan lungoone jarittiin lafa keenya jiranii afaan keenya ukkaamsanii aadaa keenya ukuranii osuma lubbuun jiran wawwaalanii akka yaada isaanii nuti yaadanii galata rabbiidhaa jira nuti numne kunoo har'a hojjenne mul'anne kunoo har'a hojjenne mul'anne. Dachee keenya miti kaadhidduu keenya gubbaa hin ejjettu diinni Usoo Oromoo gidduu jiraate tokkummaan Usoo kallattii maraan jiraate walii birmannaani Ambo shawaa yoo baroodu yoo hirmate jiru Naqamte gimbii yoo baroodu yoo hirmate gujii Jimmi harargee yoo baroodu yoo hirmate dirree Arsii baanee yoo baroodu yoo hirmate boorani Salaale kuyyuu yoo baroodu Yurmade Wadorayan Oromiyaa yoo jedhani yoo hawwaate finne akkasiin osoo tokkummaani biirami yaraa'oo waleelani. Gantuu fi galtuudha wanti tokkummaa keenya diigu siifaa galu qomuuko hidda malee tana ciniiku siifaa galu lammiiko hidda malee tana ciniiku siifaa galu oromuuko hidda malee tana ciniiku alagaan si harkaa nyaatee dhugeetu keekee balleessa lammiin kee dhukkuba kees dhukkubsateetu seenaa kees barreessa lammiin tokkummaa qabu walii isaatiif birmata diinaaf harka laatu mirga isaatiif falmata irreechi aadaa keenya Eebatu bu'i malee lammiin gidirfamee cunqurfamna iraanee eessiin bu'i malee gantuu fi galtuudha wanti tokkummaa keenya diigu siifaa galu qomuuko hidda malee tana ciniiku siifaa galu lammiiko hidda malee tana ciniiku siifaa galu oromuuko hidda malee tana ciniiku. Atis yaabba kumaa yaabba dhibba gantuu fi yaaduu sanan jibba lammii kan keeffalme maalumaaf teessa garaaf buluun kun seenaa kedheessa gantuu fi galtuudha wanti tokkummaa keenya diigu siifaa galu qomuuko hidda malee tana ciniiku siifaa galu lammiiko hidda malee tana ciniiku siifaa galu oromuuko hidda malee tana ciniiku hidda malee tana ciniiku hidda malee tana ciniiku hidda malee tana ciniiku. Baga gammaddan baga gammanne waldaan dubartoota Oromoo addooyyeen mul'ata gurguddaa qarreewwanii fi haadholii Oromoo giddu galeeffate qabatee as ba'ee jira. Kaayyoon addooyyee dubartoota qorqalbiidhaan miidhamaniif tajaajila kennu, dubartoota dandeettii adda addaa qabaatanii gargaarsa dhaban gargaaruu, miidhaa yeroo da'umsaa dubartoota irra ga'u ittisuu fi gargaarsa taasisuu, aadaa fi safuu duudhaalee Oromoo badan irratti hojjechuuf kan jiran kunuunsuun kaayyoo waldichaa keessaa isa ijoodha. Waldaan addooyyee kun sadarkaa biyyoolessaatti eeyyama guutuu argatee hojii eegaluusaa gammachuu guutuudhaan isin beeksisaa. Ayyaana guyyaa dubartoota addunyaa bitootessa 8 yookiin maarchii 8 bara 2020 sababeeffachuudhaan hoteela Kakumaammee kan naannoo Caffee Muudaa yookiin Lidataa Gamoo Awaash Darbii shanaffaa irratti argamu waaree booda sa'a 7 eegalee sagantaa addaa isinii qopheessee jira. Sagantaa kana irratti keessummootni kabajaa
artistii fi guca qabsoo Oromoo kan ta'an Ilfinesh Qannoo fi Haloo Daawwee, Dooktar Walalaa Hirphasaa fi Dooktar Fireewoot akkasumas atileetonni bebbeekamoo hedduu ni hirmaatu. Kanaaf qarree fi haadholiin Oromoo magaalaa Finfinnee fi naannoo isheetti argamtan akkasumas shamarran Oromoo jajjabeessuudhaaf qeerroon, abbootiin akkasumas hawaasni Oromoo hundi sagantaa kana irratti akka argamtan kabajaan isin affeerra. Bitootessa 8 waaree booda sa'a 7tti wal argaan hoteela Kakuu Maammeetti haa ta'u. Waldaa Dubartoota Oromoo Addooyyee.